Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Jamilaa Jimmaa baga nagaan dhuftan viidiyoo alaatti warra disi channel kana argitan subscribe godhaa darbaa waan isinirraa dhiisuu qabu. Warri morgasii subscribe gootan like tuqaatii share godhaa ijoollee godinoota keessaniif. Har'aan kana mogoonni isinii qabadee dhufee sasardabee siitti jechuudha. Lafti dukkanaaf deema waan ta'eef magariiba sagadama kana booda. Innaa obboleeyyan kiyyaa wanni isinii qabadee dhufee maalidha jettanii warri jechuudha hedduu kana torban kana keessa mootarii namni raamadanaan qabuuf natti fakkaata. Istikfaara ta'e natti fakkaata. Suuraa ijoollee shaamarranii qullaa fuudhanii poosti godhaadhaan jechuudha. Maaliif raamadanaan qabuuf ejaa ta'edhaaf. Astaghfirullah rabbiin waa eegu. Wanni raamadanaan qabuuf isiniin jedhuu fi suuraan arguu jirus warri gadhiisaa roosoo musliimaati waan ta'edhaaf musliimatti caala waan ta'eef jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyyaa akkuma beekamu shaamarri tokko gaafa dhiira tokko jaallattee ibiddatti kottuu galii ibiddi kun iyyuu siin guboo jedhan ibidda sanatti of galchuu geessite jechuudha. Maaliif nama tokkoon takkatu jaalalaan mo'amti ijoolleen shaamarranii. Egaa suuraa wajjin haasofnaa viidiyoo qullaa naanaa sa'ii ati na namantuuhi an jaalala keetiin du'e jedhee bahu yoomse yeroo viidiyootti harkaan gaate yookaan suuraan taane of harkaan gaate achi booda ni karaatti barbaadeessa fuudhee poosti godha jechuudha. Warra dhiiraati jechuudhaan badii kana warra caalaa waliin irraa argu. Maaliif dubartiin takkatu jaalalaan mo'amti. Yeroo jaallatti ibidda gubuyyuun beektu bishaan nama nyaatu iyyuu beektu itti galti jechuudha. Jaalalli akka nama giimii badaa keessa dibee giimiin badaa keessa dibame achi taa'ee aarii giimaa malee badu jechuudha. Innaa obboleeyyan kiyyaa guutumaan guutuutti ijoolleen shaamarranii wanni isin godhu wannan isiniin jedhu yoo jiraate dhiirri tokko si jaalladhee gaggabee jedhee suuraa kee akka hin taane naa ergi viidiyoo akka hin taane naa naasa isin jennaan tokkoon keessan ittiin naasa inaame of cimsaa eenyutu dubartii qofa jaalalaan mo'ama isiniin jedhe isinuu biddatti qabsiiftu jechuudha. Isinuuyyuu ijoolleen shaamarranii biddatti qabsiiftu. Maaliif of jabeessaa namni tokko yoo jaallattan keessi keessana jaallatu waan hin taane hin godhina abadan. Maaliif wanni isinii buusu tokko isinillee hin jiru jechuudha. Kun hadha fokkisanii yoona kana abbaan suuraan isaa poosti godhame kun mataan isaa biizzeedhee jira jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyyaa namni jireenya isaa keessatti jiruu isaa keessatti rakkoon kamuu isa mudata. Ergasii mudatee booda nafsee keetti waa yaadurraa jalqabuma itti yaadi. Kan godinyoota kee ergasiisa duraaniitu argitan ammas lammeeffata fuutanii dhiiraa erga jechuudha warri erga. Maqaa nama tokkootiin maqaan nu badee waa biyya keenyatti yeroo biyya galtanii shaamarran biyya arabaa eessaan biyya arabaatti dhuftee namaan jedhashi wallaahi baay'ee tokko fokkifnee jirra. Fokkuun taane fokkisaarraa wanta namarraan mallee godhaarraa ijoolleen dhiiraas warri fuutanii poosti gootan akkuma gaafa sana lafarra gangalattee boossee harkaa baafatteeni telefoona keessa kaa'atteen taanii dileetii godhe ilaaltee kaa'ate. Silammaan leetti kanatti ilaaltee bitattu nama na ilaaltee bitattu qodaa gabaa keessaa bituu seete immoo uffata seete sila namni nama hin beekta akkasitti ilaaltee nama qullaa keenyaa ergi si yaadee arajaan si jaalladhee fi shaashii kee ofirraa fudhinaa naasa'ii harakaata keessan dhaabbadha. Lafti ramadana dhufaara isaayyuu poostii namarreef sitti mi'aamu iddeessinaa namni ta'uu baay'ee ramadana qabu si feesbuuk irraan fiigdu jechuudha. Sa'aatii dhukkubnii akka kanatti uummata cinqoo jiru. Sa'aatii obboleessi keessan islaamaa asii dhukkubsatee yaaduu jiru. Sa'aatii uummanni eddeellee xudhabee fitnaa keessa jiru isin immoo safuutanii poostatu. Maal bicumasiiche? Kanaafuu an keessa tareen jira isin warri sichi keessa jirtan immoo dhiirri tokko jaalala isin qabsiisee viidiyoo naa ergii suuraa ka'inaa ergii jaalalli keenya biddinatti qabsiisee ilaaluufanii maarreedhaan nyaadhaaree jedhee isinitti dallanee isinitti fakkeessina akka suuraa keessanitti hin ergine akka viidiyoon taane itti hin ergine. Ciao, baay'een isin jaaladha. Ani obboleettii keessan Jamilaa isinis obboleeyyan kiyya dhiirris dubartiinis hedduun isin jaaladha. Ciao, nagaan naa oolaa.